Baasii akkanatti dhaabbadhu kanatti asiin baasii. Dirqama natti kennee dirqama lammummaa kiyyaa bahuuf bakka sanatti argamee jira. Mudoon qabuun eenyumaa olii hin jiru. Haa ta'u gaafa dabartee dubbanna ginii hiriyaa baddoo waa'ee isinitti hin qabu. Hiriyaan kafana hiriyaan maata bofiiti. Ani maata Kiristoos yommuu afurraan kutu haga boolla jalaa hiriyaa jechuun anaaf sana. Jiijiin wanta akka maashii bahee hin dubbanne. Maaliif waadaa kaleessaa sana waan hin qabuuf. Irbuu kaleessaa sana waan hin qabuuf. Irbuu kaleessaa sana hin nyaadhu jeetan cuqqaaladhee jiru jedhee waan sana gorromtoon itti muuse. Kaleessa garuu lammata deebiteen awwaaltee jechuudha. Awwaala duraan awwaaltee lammata deebiteen awwaala. Argatanii lammata deebiteen awwaala. Janni seera tokko sitti maa. Anaas maaraam jirti eenyumtuu naaf hin jiraatina. Oromoo nan gargaarinaas gargaarsa keessanis hin barbaadu. Oromoo tiyyarraa mataan mul'atu akka hin barbaadu. Otoo hin gargaarsas barbaade uummata tiyyarraa haqa qaban. Oromoo irraa haqa qaban. Rakkataa Oromoo bira darbee hin beeku. Haadha Oromoo bira darbee hin beeku. Saba koo rakkate bira darbee hin beeku. Even Oromoo tiyya qeerraa buqqee bira dhabee hin beeku. Isaan bira dhabamee hin beeku. Na gargaara yaa saba koo hin jedhe qaanyi miti. Sabni Oromoo wal gargaara. Wal malee homaa hin qabnu rakkoo miti na gargaara jechuun hin danda'a. Garuu ija Oromoo fuullee dhaabbachuun hinuman hin barbaadu. Ani kan na gargaaru jira ilmi durboo maaram. Haati tiyya immoo kidaana biratiin jirti waanuma hundaafu. Kan kanarraa hafee anuma dhiisaa isiniin jaa. Na dhiisaa Oromooti. Na sin quban qabaatina. Na sin gargaarina. Na bukkee sin haabatina. Bicha akkuma hin jiraadhu naaf eeyyama. Jireenyaan fedha akkuma hin jiraadhu naaf eeyyama. Kuma tokko sinirraa hin barbaadu. Sabni biraan nan arrabsineen Amaarii nan arrabsine. Amaarii yoo na agarte barchi. Jagna na shettee na barbaadu. Kan keenya garuu gisee na argu. Na abaara. Kan fedhe immoo kaleessa nu abaaraa turte kanan nu abaaraa ture. Tana silaa akkana sannatti dhiyaadhatu na godha akkas. Warri anaa si qabsiisne galni gashinaa maal abbaate ani biyya kana galfee jeessa biyya kana galfee hoggaasa kanan biyya kana jiraatee waraqaa hin qabne jira. Ani seera guuttadheen jira maal abbaate keessatti na qabsiifte. Ona qabsiifte natti si kootti na qabsiise. Naanne ni waan nama wanjalan hojjenne namaan abaarre isinuu jirtan kana taa'u iyyuu nima jiraata biyya kana keessa handafqa namaa nyaatu iyyuu nima jira biyya kana keessa. Ani seera kiyya kabajeetiin na dabadha hojii kiyya hojjetachaa jira. Nama hin tuqne. Gaafii lamaa wayii qabaa. Gaafadha. Takka akkana jetti. Osoo tiktookiin kun dhaabate durri warra feemasii keessaa durri nama beelaan du'u eenyuun. Waa takka namni du'u tokko hin jiru. Na asli wayii siin jedhee na deebisi ati na gaafataa ooltaa miti akkanuma tokkotti si yaalannaa si qaban. Wallaahi waa takka wallaahi namni tokko hin du'u. Adara du'a namni tiktookiin hin jiraachisuun ajjeesu. Shirkii ko. Warroota feemasoota keessaa jedhee bar aslii tiktookiin har'a dhaabata soo jedhanii namni beelaan hin du'aati jettu eenyuun. Ani kanama ajjeesu kanama jiraachisu kanama ajjeesu rabbi jedhee waan amanuuf namni du'uun jira jedhee yaadu. Ishee gaafii lammaffaan namni feemasoota warroota feemasoota keessaa namni halkaniif guyyaa addaan hin beekne eenyuun. Halkanii guyyaa? Gaafii halkanii guyyaa addaan hin beekne namni kinoo wayitara fullee tiktookii moobaayila banee tiktookii wayita ammoo tiniin ka'ullee tiktookii irratti argitu galgalallee wayita birdilibsii jalaa irratti argitu namni halkanii guyyaa addaan hin beekne. Sheekaa Roobet. Deebise? Maal kaa'e? Deebisee ustaad? Ishee ani jechaan ani deebima keetii si gaafadhe malee sirrii ta'uu miti. Gaafii sadaffaa sii qaba. Yaa'ee. Dabala. Asli. Yaa'ee. Gaafadha. Feemasoota warroota feemasoota keessaa namoonni akka rabbi jaalatanitti fammasan nama meeqa? Nama rabbi rabbumatu beeka. Ani maal beeka ustaad? Gaafiidha bar gaafiidha. Akka rabbi jaalatutti akka karaa rabbiititti warroonni fammasan nama meeqa jettee yaaddaati? Akka rabbi jaalatutti namni immoo fammasee hin jiru. Namuu gaafa dhufu waa balleessaatuma dhufe. Maqaa warra tokko malee. Gaafii afreessoo warroota feemasoota keessaa
kan beekumsa malee beekamtii argate eenyuun nama meeqa? Ma amaanaatu beekamaa fi beeka. Asli gaaffii si gaafataa araba akka geeffadhe dhuma gaafiiti. Warroota feematoota keessaa beekumsa malee kan beekamtii argate nama meeqa? Eenyuun fa'a? Ani maqaa namaa attaa godheetiin akkana jechuun barbaadu anuu beekamaadha malee beekaa miti fakkeenyaaf anuuyyuu akka kiyyatti ka biraan beeku uf beeka. Dhalli beektaa? Akka itti dubbattu beekti. Akka itti dubbattu beekti. Mana kana karra malee onnii malee seenanii mana barrii malee seenanii haa ta'u arsiin wallaahi hedduu nama boositanii anuu yeroo kana ulfaatu kana maana gaafatuuf yaalii gootan dur. Laa jechaan duree keessan ta'ee hangafa keessan ta'eetiin amma amiiraan hoogganamtanii atillee na jala jirtaa. Amiiraan hoogganamta warroonni feemasoonni bebbeekamoon kulliin jechaani jedhe malee jecha kiyyatu fudhatamaa jecha kiyya fudhatamaa. Aslii kiyyaa hedduu galatoomii ulfaadhu waan zamoonni deemaa jiru dhageettee jirta kan. Yaaffee thank you so much soda maaltu deemaa jira waan dhageenye. Baaleen paaspoortii malee hin seenani mattaawaqiyaa malee. Kana duraan dubbataa turre hayyee amma waan haaraa baay'ee oduu tokko dhaggeeffadhee ture dhuguma. Seenuun hin jiru akka duraanii baaleen seenee namni mattaawaqiyaa malee gabaree galee ammoo intalan baa guuradhaa kararratti bahee maqaa baalee balleessaa nama baalee ammootiin waa jedhaa hin jiru maaliif jennaan nageenyummaa kennaaf jecha seera haarawaa baafnee jirra mattaawaqiyaa malee akka duraanii baaleen dhufnee dalagannee duroomnee achi deebinaan hin jiru. Maaliif jennaan mattaawaqiyaa tokko malee eessaa dhuftee kee kan beekne nageenya biyyaatiif jecha wanni kun waan guddaadha. Nama hedduu ammootiin nama dhufee dalagate maa dalagatteen jennuun haa duroomu garuu dhufanii duroomanii nyaatanii mana bakka biraatti ijaaratanii maqaa baalee balleessuu deemanii nama baalee balleessuu deemanii sun marti hin jiru mattaawaqiyaa yoo mara dhabde. Wanni ati ammootiin hin qabaachuu qabdu qajeelfama sheeka roobee jala deemtee yoo mattaawaqiyaa illee hin qabaatiin sheekaa roobee ajaja sheekaa roobee fudhattee akkasitti magaalaa roobee seenuu qabda. Baaleen seenuu qabda. Atis aslii ajaja kana fudhattee feemasiidhaa maaliidhaan hin jiru. Mattaawaqiyaadhaan seenta. Yookaan immoo ajaja kiyya naa dawwaltee ajaja kiyya